Ashama harka fuudhee hir'isota koo akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii galata rabbii isiniin jecha har'as immoo isinii deebi'een ture dhiifamaa samoonii baay'ee tokko isinirraa bade warroonni immoo amantaa musliimaa baga isiniin ga'e ayyaana baga isiniin ga'e isiniin jecha nagaa keessanii miti han nagaa kootii baay'ee neetworkiif jecha irraa bahee ayyaananis ol qabatee neetworkiin arganne iddoo duraarraa kara biraan deeme waan ta'eef sababa saniitiin neetworkiin argatini kanaafan ayyaana baga isiniin ga'e isiniin jechuu dadhabee har'a immoo viidiyoo isinii qabe dhiifama isin gaafachaa maal taatee baddisa warra jettanillee nagaa kootii baay'ee isiniin jedha dhumarratti immoo viidiyoo itillee isin affeera waan beektu viidiyoo babbareedduu tokko hundumti keessanuu nagaa keessanii miti ayyaanni maal fakkaataa akkamitti dabarsitanii warroonni hordoftoota koo taatanii warroonni hundumtuu jechuudha kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaa jirtanis ayyaana akkamitti dabarsitanii isiniin jedha ani garuu baay'ee waan gaariidha akka gaariin dabarsee isiniin jedha isinis immoo waan jettan yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa komentii keessan dubbisee booddee immoo viidiyoodhaan yaada keessan isin deebisa warroonni gaafii baay'ee na gaggaafachaa turtanii waamuma keessayyuu waa'ee lakkoofsa bilbilaa na gaafachaa turtanii inshaallah rabbiin na laaffise samuuna kana lakkoofsa bilbilaa isiniif kenna garaa dhuunfatiin illee namni barbaadan na dubbisuu dandeessu hangasiif immoo na hawwasaa isiniin jedha dhiifama garuu gizee hunda na hawwasaa jetti samarnaan jettanii ilatti muufatina jecha isinii fan maxxansa hin baafanne siimii takka kan duraan fayyadamu na jala dhaabatte yeroo tokko waan sharikaa waan ta'e hin beeku siimuma tanallee ufuma isaatii nu jala coccofa hin beektu namoonni hundumtuu waan inni itti balleessu hin beeku miseejji wayii malaal sirriitti barreessine ta'a balleessaan beenne caluma hidhateetu akkasumatti na jalaa cufatte sababa saniiti bakka namoota wal baay'ina karaa dhuunfatiin wal arguu hin danda'u sababa saniiti malee an nagaa kooti bakkuma duraan jira yaaddaynaa isiniin jecha ijoollee shamarranii immoo warroonni dalagaan baay'ee isinitti ulfaachaa ture baay'ee tokko cinqamaa turtanii rabbiin amma kun furmaata isinii fure xiqqoo ishee amma boqonnaa fudhadhaa isiniin jecha amma yeroo kana keessa xiqqoo ishee boqonnaa qabdu natti fakkaata amma soomanni baheera namni kamiyyuu xiqqoo ishee boqonnaa qaqqaba hin jedhee yaada kana kan biraa immoo kana isiniin jedhu bakkuma jirtanitti rabbiin isinaa eegu du'aa immoo walii kadhachuus hin irraanfatina warra immoo rakkateefis kan dhukkubsateefis kan rakkatee mana hidhaa keessa jirus kan biyya keessatti illee immoo taa'aa jiru kanallee du'aayii bira dhaabadha bakkuma jirtanitti jechuudha akkuma amantaa keessaniitiin du'aayii waliif godha rabbiin walii kadhadha furmaanni hundumtuu rabbiin harka jira malee nama miti isin immoo jabaatanii du'aayii gochuu qabdu du'aayii keessan immoo inshaallah isiniif qeebalama kanaaf akkasii namni du'aayii nama godhe malee kalleen du'aayii nama gootti hin jenneere maali jedhu miti kanaaf isin immoo jabaatanii du'aayii gochuu qabdu kan dhukkubsatellee rabbiin nu haa fayyisu kan du'ellee rabbiin kan ajjeesan kanallee rabbiin jannata haa galchu hunduma keenya rabbiin waan rakkanne hundumaa rakkina keessaa nu haa baasu meeqatu biyya namaa keessatti rakkachaa jira meeqatu dararaa hamaan irra gahaa jira biyya keessattis ta'ee biyya alaattis ta'ee bakka hundattuu jechuudha maal akka ta'e hin beeku carraan keenya kun baay'ee laafaa natti fakkaata namoota biyyoota biraatirra nuti adda ta'anii maal akka ta'eef maaliif akka adda ta'an hin beeku nuti Oromoon hin beeku carraa garuu namoonni baay'een sirriidha isaa marakkanuullee yaadni keessan akkuma kee kana waan baay'ee nuti dhaga'amaa yaaddoo babbadaa keessa jijjiirra warroonni jettanillee akkasuma sirruma namni Oromoodhaaf hin quuqamne hin jiru Oromoo ta'ee jechuudha immoo keessa hin jira kanuma Oromoo ta'ee gara Oromootti garagaree Oromoo nyaatu wal ficcisiisuus maali waa alaa dhufee nu jeeqaa jira kama biyya keessa kama jirutu kama keenyumatu wal jeeqaa jira kanaaf rabbiin akkas nun taasisanii wal bira nama wal bira dhaabatee wal gargaarsa waliif godhu nu haa taasisu
Zee hunda akkasuma hunda ganama hin boo'anii maatiin keenya warri keenya bolaan keenya yaani ganamni boo'icha galgali boo'icha yoom dhaabata laata abbaan keenya hin boo'a haati keenya hin boo'u ganamaa galgala ilma jalaa ajjeesu kaan godhuu hin hidhu kaan biyya keessaa maal akka godhan hin beeku ani waanuma naa galuu dide akkam akka ta'an hin beeku ani kanaaf hunduma keessanuu du'aayii kadhadhaa kalaas wanti godhan hin jiru inni tokkoffaan inni caalu hundarraa du'aayiidha du'aayii wal bira dhaabadhaa du'aayii waliif godhaa du'aayii walii kadhadhaa bakka jirtanitti jechuudha ana warroon biyya namaa keessa jirtanillee rabbiin bakkuma jirtanitti nagaa isiniif haa taasisu kan rakkattanillee rakkina keessaa isin haa baasu keessayyuu immoo kan mana hidhaa Suudii keessatti dararamaa jiru sanillee argitee rabbiin achi keessaa baasee biyyuma akkasittuu biyyuma keessa sanii biyyuma san keessattuu iyyuu dararamuu wayya biyyuma keessattuu galanii achi keessattuu maal godhuree xiqqoo ishii kan biyya namaa sanirra immoo isumallee wayyanatti fakkaata kanaaf kan rabbiin laaffiseef immoo akkuma gaarii jiraata inni isiniin jedha viidiyoon kiyyarraa kana fakkaata yeroo biraati immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina warroonni maatii kiyyan taane koottan maatii kootti dabalama kan maatii koo taatanii immoo hanga ammaa na jajjabeessaa turte samar viidiyoon kee baay'ee gaariidha chaanaalli kee baay'ee namatti tolaa jecha na jajjabeessaa turtanii guddaa galatoomaan isiniin jedha baay'een isin galateeffadha rabbiin isin wajjin haa ta'u yaw anallee baay'ee jabina naa kennaa jira jechuudha baay'ee namoonni baay'een na ilaalaa jirtu viidiyoo kiyya sheerii immoo sheerii naaf godhame warroonni sheerii isiniif danda'ame sheerii naaf godhaa yaw sheeriin xiqqoo ishii nama jajjabeessas nama kakaasas kanaaf warroonni sheerii dandeettii qabdan sheerii naa godhaa ani isiniin jedha yaw bakka nagaa keessanaaf jiraadha yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina agasii fi turtiin keessan nagaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha ani baay'ee nagaa kootii aga viidiyoo biraatiin wal arginutti chaa'oo ishii nagaa ta'a. Kendi maqabaan jirtu waa warruman jaalladhuun tokko farra kaakaanaaf tokko farrataan tokko farran kaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma gara tapha kan biraatti dabarree jirra. Taphni inni kun Yellow Line jedhama yookiin immoo tilmaamaan gaaffii deebifamudha jechuudha. Gaaffichis tokkoonsaa qarshii 50 jechuudha yoo deebisan qarshii 50 si badhaasisaa jechuudha. Yoo dhabde immoo qarshii 50 dhabdee kanaafuu nan jalqaba. Artistii Oromoo baay'ee jaallatamaa fi baay'ee beekamaa. Maaloo yaada mallasee yaada mallasee yaada mallasee. Daawwattoota keenyaa amma gara tapha kan biraatti dabarree jirra. Taphni inni kun Yellow Line jedhama yookiin immoo tilmaamaan gaaffii deebifamudha jechuudha. Gaaffichis tokkoonsaa qarshii 50 jechuudha yoo deebisan qarshii 50 si badhaasisaa jechuudha. Yoo dhabde immoo qarshii 50 dhabdee kanaafuu nan jalqaba. Artistii Oromoo baay'ee jaallatamaa fi baay'ee beekamaa. Maaloo yaada mallasee yaada mallasee yaada mallasee. Sirba si jijjiiru abaaboo koomti fakkaatee yeroo lama qofa yaala. Eenyu? Kamera lagat. Update. Kamera lagat. Kumanda pemuda. Malu nang. Serbicha maal naaf godhe. Isa beekuu qabda. Argadhu shi kenna. Ande taadala gammachuu ande nama reefu na dhufe taadala gammachuu
ولا كاسيف كن تدل gammachuu Videoon kiyya baay'ee si kofalchiise moo isin kofalchiisne namatti toladhee yaada garuu baay'ee isinitti toladhee yaada ayoo videoon kana fakkaata kalas video kiyya sumarrattan dhaabaarraa fi ayoo video laaltanii turtanii gidduu keessatti jechuudha waan baay'ee namatti tolu waan baay'ee nama kofalchiisudha yeroo tokko tokko akkasitti xiqqoo ishii sammuu ka firiitti godhu wayyaatti bashannanu wayyaa maal godharree keessi keenya nu gammadee osoo hin ta'in haa ta'u yeroo tokko tokko sammuu keenyatti boqachiisuuf malee kanaaf malee keessi keenya nu gammadeetii miti ani garuu gara kiyyaan baay'ee tokko keessi kiyya na gammadee iddoo bareedaa deemee iddoo bashannanaa deemee isin kan waraabu haa ta'u xiqqoo ishii isinillee itti sammuutti bashannansiiftuu anillee xiqqoo ishii boqonnaatti fudhadhaa jechaa fi malee keessi kiyya na gammadeetii miti jechuudha kanaafi wanti goonu hin jiru nagaa naa ta'a nagaa keessa jiraadha viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinaan isiniin jedha chaawushi